Ashama akkam jirtu alli manni sa'a namni qe'ee fir'een maatii fu'aatiin hunduu nagaadhaa isiniin jennee jirra. Oromiyaa Broadcasting Network sagalee uummataarraa kun qophii yeroo jaalalaati. Yeroon jaalalaa guyyaa har'aa kana jalqabeeti kan jiru hanga xumuraatti akka isin faana turtan kabajaaf jaalala guddaadhaan isin affeerraa 022 yookaan modhuma isaa 73 jechuudhaan yeroo jaalalaatiif yaada keessan qeeqis eeruunis yoo jiraatan bira qaqqabsiisuu hin dandeessu. Karaa ergaa gabaabaa 8331 yaada jettanis yoo bira qaqqabsiistan gabaabsitanii seenaa jaalala keessan dhuftanii qophiin yeroo jaalalaaf irratti qoodachuu ni dandeessu isiniin jenna kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota keenya qophiin kan yeroo jaalalaati dirreen yeroo jaalalaa yeroo ammaa kana banaadha keessummaan keenya yeroo jaalalaa har'aa moo eenyudha jechuun keessan hin hafu amma garuma keessummaa keenyaatti kan isin dabarsu ta'a. Baga nagaan dhuftee jalqaba. Baga nagaan eegdanii jira. Haa ta'u maqaa kee fi eessa akka dhuftanitti? Maqaan koo Roobel Soorii Abdiisaan jedhama. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Jaardagaa Jaartee bakka addaa Qilxuu Ceekaa jedhamtutti dhaladhee guddadhe. Keessummaa yeroo jaalalaa gootanii naaf affeeruu keessaniif galatoomaa jechuun barbaada. Atis yeroo keerraa aarsaa gootee istiidiyootti argamtee yeroo jaalalaa irratti hirmaachuu keetiif baay'ee si galateeffanna. William Shakespeare maal jedha seete? Love is a wonderful experience that comes to everyone at least once jedha. Akkas jechuun jaalalli onnee nama hundumaa yoo xiqqaate bara jireenya dhala namaa keessatti si'a tokko rukuchuun isaa hin hafu jedheeti kan inni kaasee jiru dhuguma immoo gaafa teessee ilaaltu jaalalli laphee nama baay'ee kaan rukutatees kan banameefis jira jaalala jira kaan immoo miidhaa garaagaraatiifis gaabbii garaagaraa keessas warra hin galanis sababuma jaalalaatiin hin jiru kanas ta'e sana gara akkuma William Shakespeare jedhee jiru jaalalli dhala namaa biratti yoo xiqqaate lama sadiis ta'uu baatu si'a tokkollee dhufuunsaa waan nafni fakkaata. Roobel biroo jaalala akkamitti dhufeeme seenaa jaalala keerraa gabaabsinee jalqabna. Seenaan jaalala kootii hiriyaa jaalala intala bareedduu tokko turte ollaatti wajjin guddanne biyyumatti baadiyyaatti wajjin yeroo guddannu sana akka carraa ta'ee intalli sun gara magaalaa iddoo biraatti deemti. An daa'imummaa kootti baay'een ishee jaalladhan ture barnoota kanas xiqqoo qaxaleen ture. Mana barumsaa keessatti waa'ee jaalalaa miti waan akkasii yaaduun hin ulfaata ture sadarkaa sanatti. An garuu deemsuma keessa namootarra yookaan hiriyoota korraa akkan baraa deemetti intala sana jaallachaan dhufee jaalachuu koo ittan hime gaafan itti himu ishee yeroo sanaaf akka keessummeessuu hin barbaanne natti himte garuu deemsa keessa isheenis jijjiiramaa dhuftee namni gaafa guddachaa deemu jijjiiramni sammuus yaada xiinsammuunis gara jaalalaatti jijjiiramaa deema waan ta'eef gara sanaatti dhuftee tolee jettee akka carraa ta'ee jaalalan otoo wajjin jirru badaama yoo ho'aa miti garuu xiqqoo badaama akkasumatti irruma keessa ol jaalachaa turre deemsa keessa isheen bakka duraan dhalatteerra gara magaalaa biraa deemte yookaan obbolaantu waamee gara magaalaa biraa deemte sanaan adda citee ture jaalalli suni akka carraa ta'e garuu erga walirraa fagaanne 2013 feesbuukii sun fayyadamaa jiru akka carraa ta'e intalli suni suura piroofaayilii koo barbaaddeetti natti fakkaata aaddi na goote anin beekuyyuun ture bakka fuula dagadheen ture. Kan ijoollummaa waan ture? Kan ijoollummaa waan ture faanii ishee taatis jedhee yaanne sana addi gaafa gootu konfirmiin godhee haayinaan jette haayin jedhee nagaadha maal naan jette nan nagaadha eenyu garuu sin barree jennan ebeluudha naan jette ani nama nuusitu amma kanaa guddatee jennan yaanumadha naan jette. Waggaa meeqa booda jechuudhaan? Waggaa baay'eedha yoo xiqqaate waggaa 10 yookaan waan akkasiiti yoo xiqqaate. Isheen ijoollummaa siin qabdi xiqqoo ana wayya umuriitiin isheen dursa amma ta'e. Isheen baay'ee xiqqoo turte yeroo sana. Amma garuu gaafan suura sana argu baay'een ajaa'ibsiifame. Sirriitti na beektaa reeyaan eenyu rennan ati Roobelidha naan jette. Ishii obboloota koo maqaa dhahikaa maqaa beektu nan ebeluu naan jette. Sirriidha bakka asumaan jedheeni. Sanumaan egaa deemsa keessa silkii lakkoofsa bilbilaa wal jijjiiruu jalqabne. Facebook irraa bahee bilbilee fi
dhuguma siiree naan jette sagaleen kanuma isheeti. Egaa haasaa maasaa keessa waan tokko jalqabne akka miree kan ijoollummaatti wajjin turre sanaa otoo haaressinee maal ta'a akka yaada keetti jedheeni xiqqoo yaada ijoollummaas nan qaba amma kanatti baay'ee bilchaadhee miti. Naa maaliif aayaan akka obboleessa kootiin si ilaalaa akkasitti si ilaalu garuu akka obboleessa kootti sin jaalladha rakkoon qabu naan jette. Innani akkamitti dagatta rakkoon qabu homaan ta'u jaalala waan ta'eef itti seennee waan ta'uuf deemu laallaan jedheeni. Tole jettee sanuma marii keessa guddachaa dhufee haasaan keenya bara 2013 immoo gara Faasikaatti yeroo deemnu ayyaanuma Faasikaatti natti fakkaata. Jalqaba kan nuyi haasa'u jalqabni fulbaana ture. Fulbaanarraa gara ayyaana Faasikaatti dhiyaanne haasaa jalqabne. Akkamii anamma yeroon itti bakka namni baay'een si hawwa waan ta'eef ati baay'ee bareedda waan ta'eef namni na duraa akkas hin fudhannee fi dursee si fudhachuun barbaade. Hin bareeddi? Hin bareedde baay'ee bareeddi. Naa maatiin kee yoo nan jaallatan ta'e maal goota naan jette maatii koo miti kan si jaallatu ana si jaallate waan ta'eef anaaf ati wal jaallannaan waa'ee maatii keenya naman dhibuun jedheen. Tole jettee walii gallee sanumaan gara gaa'ilaatti seenne. Egaa cidha hin godhatiin namni akka carraa ta'e haaluma chaalenjii tokkoof jecha garuu maatii beeksisneerra maatiin beekuu maatiin keenya walii galanii achumatti araara waan tokko raawwatanii walii galtee maan xumuranii yeroo sanaa fi. Jaalala ijoollummaa jechuun waan salphaa miti. Nama ijoollummaadhaan immoo wal biyyattuu deebitee immoo gaa'ilaafis wal deebitee kaadhimmattee haala kanaan wal arguu waan guddaadha waan ta'eef jaalalli keessan akkam tureeme? Jaalalli keenya dhugaa dubbachuuf kan namoonni illee baay'ee nurraa hawwaa turani. Xiqqoo umuriidhaanis baay'ee walitti dhiyaanna. Sana malee isheen miidhagduudha. Baay'ee namoonni baay'ee nu hawwaa turani. Maaloo otoo akka isaanii taane jedhu. Obbolaan fakkaattu nu jedhu malee nama waan akkasiif wal wajjin jiraatu hin fakkaannu. Nama baay'eetu nu hawwa ture. Jaalalli nuyi waliif qabnu jechaan hin ibsamu. Anis nan jaalladha isheenis na jaallatti. Egaa akkuma wal jaallachaa deemamu immoo walitti bu'iinsis gidduu uumamaa ture. Sanumaan hammi jaalala keenya kan duraa sun xiqqoo gara duubaatti irrachaa dhufee akka duraa ta'uu dide. Egaa gaafa wal jaallatamaa deemu gaafa wajjin jiraatamu jireenyi itti dabalaa deema. Gaafa jireenyi itti dabalaa deemu nama lama waan ta'aniif an amma barsiisaadha. Miindaa tokkoon jiraanna yeroo sanaaf isheen ogummaa uffata hodhuu wayiitii qabdi yeroo sanaaf hojii tokkoyyuu hin arganne akka carraa ta'ee oolumaa gaddeemee nan barbaadan ture hojii isheef ta'u. Gaafa jireenyi ulfaachaa deemu amma mana keessa meeshaalee waa tokko gurguruu deemuutti ga'ee jalqaba taabileetii kan gurguree rakkoon qabu jireenyatti itti fufa waan ta'eef jaalalli keenya gufachuurra jireenyi gufachuurra meeshaa haala waan ta'eef meeshaa boru bitanna dheeni sana gurguree ittiin jireenya keenya amma tokko gara fuulduraatti dhiibne deemsa keessaa akka carraa ta'ee egaa isheef hojii waa tokko hojii mana dhuunfaa mana uffataa wayii seente achitti takka qacaramtee hojjechaa turte miindaadhaanii. Egaa waan jireenyi gaafa uumamu takka ol ba'aa takka gad bu'a. Sana keessatti immoo qaala'insi jireenyaa kunis jira mitiire. Sanumaan haalli akkatti nuti jiraannu kiraa mana kaffalleeti. Baay'ee ulfaachaa dhufee gaafa ulfaachaa dhufu waan goonuu dhabnee walitti bu'iinsa yeroo hundumaa warri mooraa nutti kireessan yeroo hunda bakka jaarsummaa maal kana nu baay'isanii nutti dedeebi'anii walitti nu araarsaa turaniyyuu. Dhumarratti garuu isa baddu baasa jechuun gaafa ittiin narraa adda bahuu yaaddu callistee iddoo an baadiyyaatti deddeebi'een barsiisa isheenii magaala teessii otoo an hin beekiini uffata akka jirutti walitti qabattee gara obboleessa ishee gara magaalaa Jimmaatti deemte. Ani jimaata gaafan dhufee mana dhabu nanna'ee bilbila kan koo qabatti ture. Ishee yeroo sana bilbila hin qabdu garuu kan koo sana fuutee mana firaa keessee deemteetti bilbila koo. Dhufee gaafa manaa dhabu gaafannaan nu hin beennu borsaa fudhattee manaa bahuu ishee hin agarre nuti garuu manni qulfiidha akkasumatti cufamee ture quban qabnudhanii. Gara mana wasiila koo ture gara Qaallittii kan achi deeme gaafannaan bilbila kee fiddee mucaa firaa bira keesseetti
Achiin deema garuu waa tokko nutti himne garuu boorsaa qabattee manaa baateetti jennaan bilbila sana deemee fuudheen obbolaanitti bilbilee obbolaan isheetti. Obbolaa warri kaan durumaa warri jaallataniiran jiru walitti dhufuu keenya. Kan jibbaniiranis jiru. Garee lama turanii jechuudha. Warra hunda isaaniitti iyyuu nan bilbilee hin beeknu lafa isheen deemte hin beeknu sitti kennine waan ta'eef si hin gaafanna malee nu hin beeknu jedhan. Isheereeni isa cufeenii bilbila kan warra kaanitti bilbilee warra xiqqoo nutti dhiyaatanitti bilbile. Innaa hin beeku jedhe jalqaba bilbila inni irratti cufee hin beeku lafa isheen dhattee irra deddeebi'ee gaafa bilbiluu walitti bu'iinsa qabdu jedhee tekstii wayii barreesse. Walitti bu'iinsa garuu tuttureera. Amma kanaammoo nan deema wanti manaa ishee baasuu amma kanaatti wanti ga'e tokko iyyuu hin jiru. Amma makka ariifattee manaa baatee hin beeku malee jedheen. Ammaa fi na bira jirti waan jiru hunda ammoo hin mari'anna rakkoo hin qabu naan jedhe. Innaa utuu isaan na waamin nan naqeen magaalaa Jimmaa sana deemee iyyaafachaa deemee mana isaanii dhaqee achitti ishee arge isheenis hirrifatte gaafa na argitu. Innaa isaan miira dukkanaa wayii tokko na dubbisanii obboleessi isheenis maaliif dhuftee naan jette si barbaachan dhufee anis hin jaalladha waan ta'eef takkaayyuu narraa fagaattee daqiiqaafuu akka turuu hin dandeenye sitti maan ture. Amma kanaan narraa fagaattee biyya namaa deemuu miti daqiiqaafuu hin danda'anii beekta keessa koo maaf amma kanaan narraa fagaattee jedhanii. Hin barbaadu waan fedhetu ta'eyyuu ani si wajjin deebiin jiraadhu rakkina kee rakkinuma kee wajjin jiraadhu waan danda'e si wajjin hin jiraadhu jettee dhumarra garuu walitti nu araarsanii yeroo sanaaf Jimmarraa kaanee dhufne magaalaa Duukam buufannee achi jireenyatti fufne. Kuni egaa kan ta'u yoom? Kuni bara 2014. 2014 gara jalqabaa naannoo ji'a afuraffaa natti fakkaata. Isa booddee yoo? Isa booddee osuma waliin jiraannu deemsa keessaa jijjiiramni yaada tokko mul'achuu jalqabe. Chaalenjiin obbolootaas hin jiraa jedheera jalqabu. Kana jechuun obbolaan ishee warri kaan xiqqoo qabeenya kana qabu. Ani immoo maatiin koos maatii harka qalleeyyiidha. Waan ani ittiin jiraadhus barsiisaadha waa biraa hin qabu. Kanan jiraachuu danda'u yoo baay'ate miindaa keenya qofaatiini. Isaan kana arganii bakka akka barsiisaa wajjin jiraachuun barbaadan isaan akka isheen deebitee isaan wajjin jiraattuuf. Waan tokko haa ta'u bishaan haa dhangala'u bilbiltee himachuudha. Yeroo hunda hin bilbilatti bakka nan deemanii kana booda jireenya si wajjin hin barbaadu. Obbolaan koo hin hawaamaa jiru maaltu na rakkise si wajjin naan jette. Dhumarraa irra deddeebiin akkasii gaafa baay'atu jechuun akkasii gaafa baay'atu lakkii akkasiin godhiinii. Jireenyadha haasaa miti gaa'iladha wajjin jiraanna hin ariifatiini obbolaan kee yoo baay'ate waggaa 2-3 si danda'u sana booda si gatuu danda'u akka ammaa miti garuu ana isa si jaallatee umurii guutuu si wajjin rakkachaa jireenya bareedaa gaa'ela jaalalaan si wajjin jiraatu si wayyaa jedhee nan gorsaa hin diddee dhumarratti guyyaa ta'e akka carraa ta'ee tapha waancaa addunyaa Arjentiinaa Faransaayii taphataa ture sadhumaati. Silkii wayii immoo biteefiin ture tachii wayiiti ani ofii koo silkii xiqqoon qabadhaa isheef silkii isa guddaan kenneef. Waayifaan fayyadama naa kenniin jedheen akka carraa ta'e hin kennu naan jette maaliif jennaan sana dursa akka kamisaasaa taphni sun kan gaggeeffamu sanbata ture akka kamisaasaa immoo obboleessa ishee hangafaa sana wajjin markaatotti wal arganii turan walitti haasaa turanii waan tokko haasaa turanii yeroo sana ani hin beeku yeroo sana na eeyyamsiistee deemte achiin deemaa. Isa dubbisee deebi'ee naan jettee deemtee erga sanaa kaastee garuu mana keessa deddeebitee jijjiirama yaada aaruu duddutuu waa tokko dheekkamu mana keessa baay'iste haara dhiisii waan obbolaan kee qabeenya qabaniif natti hin booniini qabeenyarra jaalalatu caalaa ana tasi jaallatti si wajjin dulloomee si wajjin du'utu caalaa lakkiin jedhee karachaan ture bilbila naa kenni jennaan hin diddee siimiisa isheen qabachaa turte sana anatti baasee ture. Siimii sana baasii bakkaate ergaa bilbila kana jalqabdeetti jijjiirama yaadaa kan agarsiiste bilbiltee maatiitti himachuu jireenya kee jeequu maal kana eegalte siimii kana ergan sitti kenneeti kanaaf hin qabattu kana boodaan jedheen harkaa fuudhee gaafan kaa'u hin aarte baay'ee aarte ani yeroo sana bakka siimii sana fuudhee kiisii keessa kaa'een fudhadhee gara tapha sanaa deeme mana DSTV
Achi intalli warra mooraa nutti kireessanii jirti. Isheerraa siinii wayii fudhattee qaafoo ishee sana keessa galfattee fudhattee wayyaa waa tokko fudhattee baate. Erga baatee utuun tapha sana ilaalaa jiru bilbiltee egaa Roobeli lammata jireenya koo hin barbaadiin gaa'ela jettees lammata akkana hin barbaanne maatiin koos hin barbaadanii maatii koo bira deemtees akkanan gaafannee naan jette. Maaliifi haati qoosaa jirta lakki deebii gaa'eladha waan ta'eef waan akka qoosaatti hin fudhatiin deebii qoosaa jirtaan jennaan. Narratti cuftee bilbila sana gaafan deebisee bilbilu narratti cufti dhumarra bilaaklistii jala galchite. Waan godhu dhabee bilbila biraa kan hiriyaa kootiin gaafan bilbilu hiriyaan koo bilbilee lakkiin ariifatiin deebii obboleettii koo gaa'eladha qoosaa utaalteen baatee booda akka hin gaabbineenna nan barbaachisu nagaa jireenyi isaa wajjin kana booda isa malee hin jiraatamuu jette isarratti sin cuftee naannoo torbee tokko booda ani egaa obsan nabe bakka olii gaddeemee dhugaas natti fakkaachaan ture baay'ee immoo hin jaalladhu baay'ee waan hin jaalladhu bakka isheerraa adda ba'ee fagaadhee taa'uun natti ulfaata. Haati warraa kee si'a tokko mallattoo sitti agarsiisteetti maatisee bira deemtee atillee deemtee kadhattee deebifatteetta gara qe'eetti gara manaatti. Ergasii immoo ammas lammataa yommuu isheen baate kana miirri sitti dhaga'amu miira guddaa akka ta'een egaa mee yommuu sana maaltu sitti dhaga'amaa ture? Baay'ee jechuun miira gurguddaatu natti dhaga'amaa ture yeroo isheen baatee deemte sana nama wajjin jiraachuun natti ulfaate. Hiriyaa kan biraa kana wajjin jiraadhu isheerraa kana waan tokko naman itti maxxanu qabu seeraan. Kanan ba'ee galuu ishee wajjinii bilbila kana naasuu ishee wajjinii maatii koo dhiiseera gabaabumatti. Yeroo hunda bakka yeroo hunda ishee ala waan tokkoon eenyuun hiriyaan qabu. Erga isheen deemte jireenya miti. Ol deemee gad deemee bakka jireenyi na jibbisiisee natti ulfaate haala tokko keessan galee. Singer garbae koba kaminta balle santia angadera bonto lemona tindebiu takiti tokotu balle santia jaalallee kee qofa miti haadha warraa kee itti balleesseera ta'ee yaaddaati gama keetiin. Balleesseera jedhee yaada. Mee balleessaan kan kee maal? Balleessaan koo yeroo hunda jarjaruu kooti nan ariifadha. Akka namaa kaanitti illee namni tokko amma jira miti. Rukuttaa harkaan illee itti fiiga garuu amma sanaa hin geenyanii jechootan baay'isa. Jechootan yeroo hunda bakka irra deddeebi'ee jechootan kanan ishee miidhee. Kanaaf yoo toltee deebiteef an ammas jireenya jiraachaa hin jiru. Sana malees immoo erga isheen deemtanii amma lubbuu koo balleessutti illee ga'eera. Hiriyoonni koo jiru. Hiriyaa kootu hiriyaa na wajjin mooraa keessa galu ture. Otoo inni na qaqqabuu baate bakka ani addunyaan kun anaaf wanta biraa ture yeroo sanaafi asumaan hiriyaa koo sana galateeffachuun barbaada. Sana malee immoo waaqayyoofis galanni haa ta'u jiraachaan jira garuu jiraachaas hin jiru. Yoo tolteef walaloo xiqqoo gabaabduu tokkoon qaba. Erga ati deemtee walirraa fagaanne ciisee rafuu yaadus takkaas hin daganne ija dunuunfadhee yeroo rafuu yaadu yaadaaf yaaddoo keetu dhufanii nagaadu akkamiin obsitee ana obsan dhabe callisee taa'uufis onnee koon dadhabe onneen si baratte akkamiin callisti halkanii fi guyyaa si qofaa leellifti kootu deebi'iti mee waliin jiraanna riqicha jaalalaa kan cabe jaarranna gaabbee sitti madhee yoo garaa jabaatte ana orman beeku maaf itti na laatte anoosuma malee tasa orman baru yaadaaf yaaddoo keetii kanaan na dararu kootu
waan an dubbachuu barbaadu gaa'ela namaa keessa obbolaa kan taatanii gaa'elli gaa'ela waan ta'eef jireenya obbolaan kan koos haa ta'u kan ishiis haa ta'u kan nama kamiyyuu gaa'ela namaa keessa hin galiina. Waaqayyo durattis gaariin ta'u waaqayyo nama gaafata jireenyadha waan ta'eef boru kan keessan ijoollee keessan irratti arguu dandeessu waan ta'eef gaa'ela namaa keessa hin galiina jechuun barbaada. Seenaanii jaalala keetii baay'ee laphee namaa cabsaa namatti dhaga'ama. Maaliif ammallee jaalala keessa jiraachuu kee kan namatti agarsiisudha waan ta'eef ammammee haati warraa kee erga adda walirraa baatanii ammam turtanittu? Gayyoo xiqqaatee ji'a 8 natti fakkaata kanaan. Jaalala keessatti wantoota baay'ee nama mudachuu hin danda'u garuu maal tokko obsaanis immoo keessa darbuun jaalalli obsaadhas danda'adhas wanta jedhamuuf obsaanis keessa darbuun baay'ee barbaachisaadha. Waan isa irra jirtu amma tarii gaa'ela kan biraas jaarrattee yookiin immoo jaalalli kan biraas qabattees ta'uus danda'a ta'uus immoo dhiisuu danda'a waan ta'eef barbaacha kee ammasitti fufii karaa OBN immoo dhageessees immoo tarii laphiin seenee isheenis immoo dhiifama siin jettee deebitanis wal arguu dandeessu yeroo biraas immoo qophii yeroo jaalala keenya irratti immoo keessummaas ta'uus hin dandeessus ta'a waanuma halleeffatii seenaa jireenya keetii dhuftee istiidiyootti bal'inaan waan itti nu biraan geesseef waan itti nu qooddeef ammas irra deebi'ee maqaa hordoftoota keenyaatiin guddaas galateeffadhaa fayyaa ta'e. Galatooma fayyaa ta'a isinillee. Kabajamtootaaf jaallatamtoota hordoftoota keenya qophii yeroo jaalalaaf har'aaf qopheeffanneen seenaa jireenyaa Roobeel Sool irratti waan qindeeffannedha kan nuti isin biraan geenye hanga torban hojii gaarii hunduma keenyaaf haa ta'u horaa bulaa isiniin jenna.